gabaabuu matti. Mee maa ija kamiin alaabaa kana ilaalii danda'a dila? Hin sodaate. Jechuun egaa yaada qabu dursee kaa'uu danda'a ture bari dursee waan uffata aadaan uffannu maaliin taanu akkasin taanu jedhee dubbachuu mirga qaba ture silaa. Faayo shambaa jedhamee fuula kee gaddisi. Rakkoon qabu. Fuula kee gaddisi taa'i bareedii taa'i akkuma sanatti rakkoon hin jiru. Siif injifannoodha bar gara hundattuu gammachuu malee ati maal waan rifattuun qabdu ati. Osoo alaabaa kaawwachuu baatee alaabaa man kaawwatiin jettanii Oromoo ati maa alaabaa kaawwatta Oromoo. Nama uffata aadaa uffatanii akkasa alaabaa kaawwatanii dhufanii wajjin taphatan didaniiru taphachuu aslan silumayyuu didaniiru jechuudha. Qaata didanii. Normaalii yoo uffanne malee hin taphachiisu. Normaalii yoo uffanne hin taphannuu jedhani. Beektaa? Warri biyya keessaa keessattuu hin sodaatu. Keessattuu warri biyya keessaa hin sodaatu qaamaan biyya keessa jiru waan ta'eef siyaasaa wajjin wal qabatee hin sodaatu. Amma akka goonu artisti Faayoo Muutii ati bareeddu injifattuudha. Baga aadaa kee uffattee dhufte, baga alaabaa keenyas nuu qabattee dhufte. Nuti walii bareedduudha, nuti walii faaya, nuti walii qaama. Ka injifatamee jira. Ka sibilooki ofiif sodaatee amma falaa fallu, malaa amallu. Akkamaa goonu horoo giftar. Mee akkamaa goonuuf? Amma yoo jiraate namuma tokko wajjin walitti ergitee taphachuudha. Ispishaaleen jiratti waan qabnu ol facaasu fiidha. Ispishaaleen irratti deemii dhufne hundi akkas haa goonu. Anillee kanuma jedhe. Ispishaaleen irratti akkas goone namni waan kennuufi barbaade kennu akkasiin furmaanni biraa waan jiru natti fakkaatu Kingilaaf. Akkasi bakka kanuma goona waliin marjanne Faayoo ko akkana bareeddee dhuftee ati injifattuudha fuula keenya jalaan jijjiirin rabbiif rasuuli jedhi. Wallahi billahi live irra isaanuma wajjin taphachuun dandeessa yoo nam live irraan kooti si gochuu yoo sodaachuu baatan yoo kooti si godhan itti ergitee yaalte. Nama biraa laalte. No seenanii bahu yookiin nama fakkeenyaaf amma Arabuma wayii nama baay'ee of jalaa qabutti ergachuun gaarii ture. Ilaalanii namoonni as jala jirtanu hin deeminaa Faayoo jalaa hin deeminaati isiin namatti ergachuu qabdu ati immoo tasgabbaa'iiti bakka gastii sana bakka sana keessa seenii namoota nama baay'ee of jalaa qaban ilaali itti ergi. Akkasi Foloorii kee ta'uu qabu kaa mee laali amma namni yoo jiraatu jala namni foloorii hedduu qabu. Nama 500 ol. Of jalaa qabu. Nama 500 ol nama 1,000 baalaansi wal godhuudhaaf. Warri immoo guyyaa biraatti beellama qabnaa fi jettanu geemiin baay'atee jira. Guyyaa biraa yoo jenne namni tole jedheen dhufuu fi wal gowwoomsuu wal sobanii wal biraa deemuu ta'a malee. Fuuldura kana nama baay'eetu geemii qaba waan ta'eef. Idris wajjin ta'a yaa. Idris jabanaati wajjin immoo fooloon qabu. Mubaarikin jiru as jala. Eenyu as jiru as jala. Namni yoo jiraate Faayoo ana buuftee nagalchita. Mubaarikumatti ergiti. Mubaarik nama qabee siif haa fidu. Mubaarikitti nama qabee siif haa fidu ni irra keessaan. Live jira Mubaarik. Yaa irraa buuna bakka nuti. Abshir homaati miti. Irraa buunuu ijoollee. Live jira Mubaarikam. Abbaan abdii asjala jira abbaan abdii galchi kennitan. Abbaa abdii isa kaan abbaa abdii isa dhugaatii miti. Maqaa isaatiin banate namni. Suuraa isaatiin hunda koppiraayitiin. Waabuunu nama Ila Mubaarakiin faa galanii Mubaarak Idrisiin faa galchee fi biraa bahu akkas wayya malee ishee wajjin fireendii miti jarri natti fakkaata. Ammallee mubbeen osoo yaada mariisisan isallee barbaaduudhaaf mubbee yoo onlaayinii irra jiraachuu baate yoo. Mubaarak hin jiru amma. Hin jiru san barbaaduudhaatti ammallee yeroo illee dhufaa namni illee deema jechuudha. Namnummaa wayii maas namnummaa wayii as jala baanee anawaarii wajji maal taphanne. Lakki anaa miti nama biraa araballee ta'u nama onlaayinii irra laalee taphadhu Faayoo.
nama humna qabu wajji yoo taphatte moora sappoorti godhu baay'ee way namni ayyee meel habar baannuka habar baadee ol seensiftu laali tittergi kanas kan nu buusiiti ati araboota namoota ciccimoo qaban nutti ergime akkamitti ilaaluu dandeettu fakkeenyaaf amma kingilaaf nama jabaa yoo laayib irratti argaa jiraate kingilaaf galee isa fiddee achiin faayoo aad goote ati drop gootaa jechuudha dan yes akkasi bakka akkasiin godhaafi qoy galeefi atamma galiitti kingilaaf hin beeka warra araboota wajjin kohootti godhutu jira kingilaaf laayibii galee namicha fidaa laayibii galee faayoo aad goote ati keessaa biraa baate okay Oromo taaptaap godha namni giiftii qabattanii fi dhuftan namni tokkichas jalaan beenaatii waan qabattan asirratti facaaftanii fi faayoo yeroo speed challenge banamu namni hundi ol darbinaaf jechuudha. Akkasitti qophaa'aa waan qabattanii harkattiin dhuftan jalaa hin galinaan artistii teessaniif waan harkaan qabdan facaasaaf jiraatu. faayoo ati waa tokko sitti waan dhagahamuun qabu adiin waan sodaatamuudha miti kan barbaadame lafa. Waan takka dhugaa injifatteerta ati rakkoon hin jiru. Lu akkanuma nama gannu nagaa hiitan akka yeroo hin jenne. Wakka gannu nagnu akkanuma taabuunu nu amma buune. Jalaa buuna faayuu. Bu'aa bunu bu'aa. Wo kommt ihr her? Ja, willst du spielen mit dieser Frau? Schöne Chance. Charlie gara hubiyya hayati. ay baba wani irraa qabaa jirra Na ikam halaan takka irraa qabne. baala geera geemiin akkanaa badaadha namni miira keessa gala waan isiidhaa kenne yoo asirratti isii haa taphachiisan jedhan malee lamaan haa taphatan. Yaanillee akkas fedha beektaa garuu nama qabdiif nama qabdu dolaallee wayyu. Laala irraa baana nuti irraa baana annan baatillee ni baata amma jara lama walitti dhiibnee baana ati amma keessaa ba'a. Folgen alle. Oh, wo ist der hin? Ana, wir sind einfach mal überlegen. Bye bye. Gehst du? Bye bye. Okay, yalla bye. इतना करता नहीं गया तुम समझो Usualmente no hay neutral library. Rachu ne isudha. Pata dalala. Mera chutti nai mare na tulla tanto ya. Ingo. Maaliif baaftu? Baatee simbaanaan darbatte akkasitti to'ate. Raachuun eenyu waliin taphataa jiru raachuun. Eenyu waliin taphataa jira? Nama biraatti qaba. Ijoollee keenya wayyuu baraarabuma wayyaa barre jechuun namni keenya booda geemii beellamaa naa wajjin taphachiiftanii. Hi, how are you? Baasi. Obs relaxi godhomaatii miti hin dhiphatin. Mucaan baalageedha mucaan sun wallahi laazim. Baalageedha. Nama biraa irratti hin ergin nama followersii guddaa qabu ilaaleetan sii galcha. Raachuun maal godhaaf ijoollee raachuun Oromoo wajjin taphataa booda namni namatti aara guys. Dubbii geemiin beektanu raachuu fiduun gaarii miti nama beeku fiduun gaarii miti guys. Nama ormaa fidama malee nama ofii lamma walitti mataa rukutuu jedhama kun gaarii miti. Nama biraatu fidama guys. Nama biraa fidama lammii biyya biraa yoo ta'e yoo nama followersii xiqqoo qabaatellee Faafii Qonjoo kun immoo eenyu siin immoo Faafii Qonjoo nama biraatu fidama raachuun nama keenya mucaan
Riyati ya Fafi. namichi barna laaf joolaa siin jedha tapha haa taphannu siin jedha waan tapsiifsin. Anjala Abbasi Basi Nanjani. laa ilaaha illallah kalaas oromoo yoo kisii kennan taate Basi. Guys, tap itu channel nesta lagi sta. Sodatina. Idris and what ginger and Idris and what ginger Idris nama jinjira. Me check good Idris. Ma bottu, jolle mana ko kessa. Ma bottu. Guys, tata Victor tani or mana ke kessa. Guys, watcho. Tin jolle hin bottu aje kam tindo. Abiya. Amaka. Amaka artiku yatti baldada. Comment barreessina. Della sopra me. Ya galchi. Kan ini apa? Bayo. Enggak kayak siapa ya? Aizo shi. Gara arriba ko ujrani. Gala sama ar push godha jirtan push nan gana qofa dhaabbachuun qabu guys push godha bareechaadha. In beeku moon waan san akkas lafallafu san minaamis san in beeku warra jechuu hahaasaa'u. Kabbisu push godha. Maal yoo? In beeku wallahi waa akkanaa akkasiisan in beeku ba. Akkanumatti zuu madhee dhufe malee. Yaani akkamsanii na jedhu wakka. Push godha guys, gifu. Tetikata ya jama'a. Bareedu akhir jadi akhir rayoko. Berkukol. Wanti kan giftaroonni mana kee keessa gayyaanii harreessa gaanii achiin deemaa puush godhaa jedhaani. Anuu nama baay'ee isheen godheera. Yoo dhufan achi goraa jechuunidha. No, walloo koobsiif hin galle yaasaniif. Galatoo warri asii qoobeetti bareedaa bareessaa jirtu thank you. Amma qe'anii beeba.
Sagaleen kiyyoon jijjiiramni. Baay'oo ta'e naasseena malee laayiv seenuu sun hin qabu ture. Amma mal dhufee jechuudha achi jala taa'ee ture. Deemi pushkoodha. Akkasii jalatti bobbaasan. Ija bareedaa qabu akkoo kan nama bobbaasan maal taate sagalee diriiba ganaa fuula kiyyatti qalleef malee. Chalbi. Sila warra komchee ni sodaatu. Ay naa sodaatanii kochi maalillee jedhanii bade wallahi. Waay! Ani guyyaan akkanaa gada baqqalaa jarraa fi lafarraa akka ajaa'ibaa kanatti irraa utuu harsisa ture. Ispichaaleen maan dhufne amma? Sibira taabtaabiin waan. Ati naa ergi ishee ani hin cufa. Hin bareedne mana nuuf hin bareechine. Ati hin cufini ani hin cufa ati achiisatti ta'a. Ati ergime isa duraan asii erge waan ta'eef. Ati ergi. Okay guys. Mana bareecha taaptanii guddaa. Qabeen turre? Kaffee koyini marbareetu jiraatu rakkoo. Taaptaabii tolcha taap godha. Maal lamaan ganaa tatteessanii na laalta siizinarra dhuguma fuula dhiqachuu godhamuu qoqanatti amantanitti na fakkaata. Dhugaa rabbiin dhiqanii riibaa amma keenya. Wallahi. Serious. Cuma dhugumaa sanii nuti jira. Dhadhaamma. Sinitti maaqoyaa warri mana faayoo kanan dhageenya godhe. Wallahi ilaa akkasitti uffata sun jijjiirratanii uffata itti buleen taa'ee mana ishee jala koomentii barreessaa ture namichi sodaate jennaan mataa kiyyarra shaarbii kahadhee uffatuma ofi jijjiiree ka'e. Wallahi dhuguma sanii jedha. Hin dhiqanne. Kanaafuu faayoon akka muufattee hin baane fedheetii taaptaabii godha. Warra mana kiyyaa silaa taaptaabii tolchitanii koo ispichaalenjiin hin dhufaaf. Asirratti amma ispichaalenjii kan hin dhufne taaptaabii. Dhimmoota. Mo'achuun barbaadu. Taaptaabii tolchaa fi akka ispichaalenjiin ishee hojjetu koo. Maaliyaa waati as teessee akkamitti mo'annee mo'adda lakka. Bareechee mo'adda. Of tamaammane. Akkas sararaaf jechaa of tamaammane mo'adda. Akkuma akkalaanidha. Dhibba afur gaafata. Dhibba shan yoo darbitan mo'anne jechuudha. Baabbii koo waan si gaafadhu. Naan gaafatan har'a guyyaan gaafii miti. Guyyaa koo guyyaan gaafii miti. Haadha deemaa puuf godhaadha. Shamana kee keessa rakkoon qabu. Macarrashaa irratti ainiin naa egaa iskiriimii qabaddaadha. Puuf godha guys. Amino Furo. Baay'ee shaakiira warra sheertuu immoo achiin nama argine. Sheer godha akkuma achiin deemaa waan ta'eef. Yelloo. Nam lammoo nam sadii mana argu mana sanii maal fakkaate? Shamsi abboon cuucaa. Hundi keessanuu namni an dhaqqabee maqaalee isin. Tole. Tasmammaaniidha. Tole. Oro ko maal naan jettu jirta mee maal naan jedhaa jirta. Kiyya taphni kanuma barii lafee gubbaa warra sodaa. Warra sodaa fudhatee badamturraan warra jirta. Oromoo. Thank you. Dibbee bareedduu tokko naa kenna. Hundi keessanuu biqiltuumaan. Dibbee bareedduu naa kenna. Galatoomaa wallahi warra garsiif push godhaa jirtan nama muraasaa garuu. Thank you.
Galatoma. Ijoollee mana kiyyaan akkuma alti waan adda bitfaa beeteerra. Afin irra firan qabdu ayyeen. Thank you. Taabtaabii godhuu keessanii fira kocheen. Jecha isiniifin qabu galatoowwan keessan Idriisiin fidu warri jedhaatan itti himtanii jirtan Idriisi dhufuudhaaf eeyyamamaadha. Idris yoo irra jiraate ani butuu danda'an yoo irra jiraatu. Meela chee godhi yoo ta'u kun dhumatti chee godhite ol galchitee jalaa. Okay. Garuu inni taphatatti fakkaatu akkanatti waan qophooftee jirtuufuu barra rakkoon isaanii akkasi. Namni sirraa hin qabu. Akka nama silaalanii sidhiisanii deeman. Somaalii sun akkasiin immi gaasan kamaal jalaa kan miliqe. Balleessii waan su duuba jiru kana jedheen hin balleessu jennaan akkasumaan adda bahan jechuudha. Idris hin jiru irraa. Yoo inni ba'ee jedhe yoo inni didee jedhe wajjumaan taphannaa yoo walitti wanni kooloo walitti qabaatan galchitee. Eski sheeritti godha yoo irra jiraachuu dhabe qois ilaalaan. Idris chali. Oromoo biyya galatoomoon keessan ulfaata kabajamaa. Nama guddaa qabu warra jaraa sheer godha ilaala.